بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي. الحمد لله فارون من قمنه كيتي يا إلهي يا فارج الحزن ستر كردين سينا يوسف التسيني آية جاتمي جهد جيسني كنو إذا كنا إذ لما فاني كاستي لما فاجتشود إخواني آية جاتمي تربرا كبدني حمد بابتكو دقها اشكيني كودان الرافي كان ساقتين تاني دبين براغتي دبين التسيني ديسي ستن دربي أنا مدناني آية جاتمي تربفا سجني حما سجل كمني كاستين كوني يا قربوتا ربي لقها يا داني ناصر رسا دبي والله لمان چيتي كيوسف فوفي آلي ساوندتي. eegi hundi jira ahdiisaa galanii isarratti duunaa uumaan sodaatini haala kanaan eegii dubbii raawwatanii mucaan deemuu eegii jira eeyyamanii yaa ilmaan koo dhagahaa Yaaqoob jedhaniini jenna misraan keessaan adda babaatanii karaa malee akka kellaan seenne walgeessaniin gallee gaddaa jedheeni wamti Yaaqoob kana jedhu yoo beektanii ija namaattu qaa yenna danatanii jedheemmoo deebi'ee dhamoo kooti kuni wamaalleen taanu yoo rabbiin fedhini wamaa ofin gahuu sinirraa jedheeni rabbitti muu malee waan hunda keessanii maal dandeettiin qabaa yaa ijoollee jettanii egaa sinii hirkise gara hirkoon kufne gara yaadan banne kan biraani kuftii kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. Waan inni murteesse murtee irraa ooltee waa tokko oolchuudha danda'eeti miti isatu murteessa murteen kan isaati anjisni koo hundaan hikkadde isatti ammoo namni hirkoo barbaade dhugaatti. isatti hirkattaa inni hirkoo haqaati hirkoon biraa abbaa hirkateen kuffifti sababa hirkatee bowwaa isa buufti gootummaa namanaa yoo itti hirkatee isiin fokkifteetti shirkiidha jedhamti kanaaf rabbi gaarii hirkoo dhugumaati silaa nabi Yaaqoob wallaaleeti miti inni nabiyyiidha maaluu itti ifti wamtinni ergameef shirkii balleessuutti rabbitu beekumsaa kenneesa ergate haqarraa fagaachuun hin taaneef dhumatti kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. Aluma seenanuu bakka abbaan himaniin waa jedharraa dhowwuu danda'ee mitinni rabbi murteessinaan hin oolu dubbiini. akka hojjetame darbetti yaqiinni wamti jaaruun jiru waan inni wassane lubbuu abbaa keessaa kanat argamnaani waan murtooftee jirtuuf jecha mul'isani rabbi immoo Yaaqoobiin jedhee hime inni abbaa beekumsaatii hin jiru juhliini waan nuunsa barsiifne jirruuf waa yaqiini dogongoran qabu kan Yaaqoob dubbiin akka kanaa mul'ate ifaani laakiin danuun namaa kana wallaalanii jira warra kufrii keessa laaqamanii warra kafareja jira keessoo jaamtee kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. horii isa minaan ittiin bitatanii jennaan jirri dhoksaan itti deebisanii Biniyaamiinin wajjin horiis deebisanii utuu adeemanuu misraan qaqqabanii aluma seenanuu mootii tundisaanii horicha isaaf kophaa hariitu kennanii kunoo finne mucaa sin fidaa jettanii Biniyaamiinin achiin mootiitti kennanii ala harkaa fuudhuu jirri deebi'anii jirreegii bahanii mootiin Biniyaamiiniin an obboleessa keetii wamaan laphatinii jedhee booda kanaa simbifachuufanii mala malee karaa ana mirgaa huunii
jedhee isa barsiisee eegii walii galanii jiratti immoo diqqoo akka kana himne jedhee itti hime as deebi'e inni hojjetaa jirichaa minaan safaranii qodaa jiraa keessaa safartuu minaanii dhoksaatiin akka qodaa Biniyaamiin keessa akka jirri hin baranne hambifachuu fedhe naa qodaa kanatti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Booda qunnaan keessaa kaamee raawwatee geggeessaa jiraati mootiin marxifate wama jirri yaadan kennee guutee safartuun kaamee kan isaa keessatti jechuun kan Biniyaamiin kan gara haadhaati. Geggeessanii eegii jirri karaa buutee erga mootii keessaa tokko duukaa kaate iyyeetti lallabee ajirri waa feete. Walduukaa yaartuu dhaabbadhaa dafaati hundi kee hattuudha dhaabbuun deeminiiti jennaan hundi na'ee guddisee rifatee hundi garagalee maaltu dhalate maal inni kan badeeme himaa dhugaatti jennaan qunnaa mootii bade simbiratti sin keessaa namtichaa deebisee as nutti. Minaan fe'isa gaalaa tokko isaaf kennamti gaafatamaa nanaa kana kennuu irratti anatu waasiidha isinii kennuutti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Hundinuu guutummaan Rabbiin kakatanii nama nagaa ta'uu keenya hin beektanii amanamaa namaa zulmii hin hojjenne. Waan dagatamellee nan fudhate nyaanne horii qodaa keenya keessatti gattanii jennaan kunoo finne sinitti deebifne nu hoo nama akkanaa ta'uu hin beektanii attamitti qunnaa hannaaf shakkitanii nu dachirra yaa'uu miti badiidhaanii nu minaan bitachuu jenne biyyaa kaane haadhaaf abbaa qabnaa nama dadhabanii abbaan kan keenya immoo kan ijaan jaamanii. Kanaa jennee dhufne malee nuni taane warra waa turraa jira beekamanii jechuun deebisanii waan jirri gaafate kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Jarrammas hin himne lammeessaa gaafate yoommoo argame hoo waa keessan keessatti yoo sobni kan keessan mul'ate ifatti maala ta'uu murteen gaafa kana taate akka seera biyyaa abbaa keessaniitti. Jennaan jettee jirri biyya kan keenyatti seera abbaa keenyaa kan Yaaqub keessatti namni waa hannaan harkatti argamte garbicha ta'e hafasa biratti keenyatti akkana namtichaan waa hate akkanuma seerri nama waa zollomte kun seera Yaaquubi jennaan jedhattifte kan Yuusufiin fufee Aliisaa hundatti. Gaalli hunda jira walitti qabame fe'inni kan hundaa irraa bubuufame fattashaan jirarraa dura jalqabame akka hiilaa ta'uun irratti barame jennaan hundi jira soba jedhee falme akka himu anneef akkana godhame kan jira kurnanii eegii ilaalame eegii hunda keessaa laalame dhabame. Kan Biniyaamiin booda hundaa ilaalame qodaan mootii kansaa keessatti argame baasanii kunooti qodaan barbaadame kanaaf Rabbi Qur'aana isaa keessatti hime Yuusufiin biraa beekumsi kenname akka obboleessi isaa biratti hambifame jennaan qalbiin Yuusuf inni dhamaafame akka ragga'uufiif beekumsi kenname utuu sirri Yaaquub ta'uu dhabame. Isa biyya Misraa utuu taasifame silaa hin argatu obboleen cinqameef Rabbuma tolcheefi qudraan kan isaati kan Yuusufiin fufee Aliisaa hundatti. Rabbi fedhu malee eenyutu beekumsaa argata jettanii khalqii isaa keessa garii sadarkaasaa ol fuudhee guddisaa
abbaa fedhee waan uume hunda keessa kulli waan beekumsa nama qabu keessa nama qabu jira caalaa beekumsa isaa abbaa fedhee kennee taasisa dureessa rabba akkuma fedhee eenyutu gaafisa gaafachuu danda'a maal harkasaa keessa kaan hundaa ol godhee imaaniin badhaasa kaan ilmi bal'isee kennaa fi tolasaa kaan addunyaa kennee wajjiniin dhamaasa bakka baasuun beeku of duraa tottorsaa cimaa akkanuwaasi obbosoo taasisaa bareedaa ka warqii dhoqqee taasisa gaafa gallii keenyaan galegaa qoriinsa isumarra oola xinnaatee guddatee kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti. bara kana booda eegii rifatanii Biniyaamiin ajiin isaa odeessanii ijoollee Raahilattu beekamtuu jedhanii duraan obboleessi Yuusuf kan jedhanii hattuu ture gasii beekamaadha inni akkasinni kunis kunoo argitanii Yuusufin hattuudha womti jedhaniin isatu yenna jiru jira wajjiniin taabota kaakayyuu kan gara haadhaanii itti waaqeffatu mana keeyyatanii isa jalaa fuudhee caccabsee gatenni irratti jibbaadhaaf gabbaruu isaanii kanaaf obbolowwan hattuu taasisanii hin beekanuu Yuusuf ardiirra jiraate kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti. kanaaf jecha kana Yuusufitti manii kanaanni Yuusufi jarri hin baranne Yuusufis cal jedhee womaatti hin ibsine of keessa deeffate womaatti hin mul'ifne keessatti dubbate hin jedhe jiraani jara lamaan irraa isin hin caaltanii ofii ajattanii jara jeessitanii rabbiin beeka womaa isin wassaftanii دلالتي ومن جذ خلقتني إذا دبتان بك رحماني جدد أفسك سان دبتت إني قرابا لنساك جرنان اتفاع شكا كبجي أكاني عفو إسكيسان جدا ولنسينني لبيت مجو جتي سوامتي كيوسفين ففي آلي ساندتي وما جدو جدي هندي راوته بودنا دبي تمچو جته يا أيها العزيز جته سوامته مچاكنا فدا سنتنو قدته مچانا باجارسا غدا كمبوتته قبطره غسي وجنين دبته مكو إسباسا برا التوكتي قد بهم بيكونو توادي باته حركافون ملغتي فدا جته hamma moogii dubbiin akkana itaate iddoo sanam tokko nu keessaa fuudhiiti ijanu jabeessi ija keenya laafte balaan jabaan ammaan kunoo nu mudate hadraa nu gaddiisi tola siifitaati sirraan malti silaa wanti khayrii taate kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti. jennaan mootiin arrabbitti maganfadhe tokko badii humnaan isa nagaa hide kan haqarran jirre ani immoo maal fedhe kan hojjedhu jettu haqarraa badhaadhe seerri alamarraa waan akkanaat jedhe kan dubbatun jiru ani immoo maal fedhe jettu maaloo anoo isinan gaafadhe nama harkatti kunnaan argame naan jedhe isintu murteesse ani immoo maal jedhe kenne isiniin jedhu kan biraan bifadhe anis gaafa sanaa zulmii hojjetadhe hojii kanaa irraa rabbitti maganfadhe jennaan yaanni jira harkaa faffacaate kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti. achi mooticharraa garaa muratanii qulqullaanii walii mari'oo jalqabanii jedhee hin gaafate jedhama maqaanii roobeel ilma Yaaqub jechuudhaan waamanii yaa jedhana jedhee hin irraanfattanii beekaa hin jirtanuu isa hadiiseentanii mucaa kan koo kanaa akkanaa fiddanii anaan gahuurratti ahdinaa seentanii yoosin marsan malee balaan kan hin seene kan deebisuun isaa dhuman danda'amne
yookaan hundi keessan wajjiniin numtanii akkan zina malee Yuusuf taasiftanii jennaan kakannee fi kunoo sin diigdanii fuula itti ba'uu hin argadhu ani anatiin tachoo yoo maalu jettanii yookaan abbaa korraa naa dhufuu eeyyamni yookaan mootiin mucaa naa deebisanii yookaan duuti dhufnaan du'u malee ani asumarran taa murteeffate inni hundarra caalaani murteen kan isaati kan Yuusufin hubee haalii isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin hubee haalii isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin hubee haalii isaa hundatti ahii jedhee kurtii kutee hafee asumarraa gara abbabbaatti deebi'aa har'arraa biyyatti lagaltan dhaqaa babbaa biraa jedhaa yaa abbabbaa Biniyaamiin nu duraa hattuu ta'e jechuun qabamee nu bira jedhaa itti himaa homaa argamerraa waan zaahira kanaa mul'ataa jirurra ijji hin argaartii yenna sana baraa waan itti himamnaan nagahaa jirturraa qodaa isaa keessaa qunnaan kaamee jira kan zigiyaarraa ta'e argame zaahiraa kana qofa beeknaa mul'ataa ifarra waan nurraa fagaatee jiru barbaacharraa eeyyama hin qabnu rabbichuma biraa waan nokate beekuun isa qofaaf jira isa namaa hira ilmi hamma taatee kan Yuusufin fufee haalii isaa hundatti jedhaa jennaa hadii gallusi biratti mucaan kun waataa hin beeknu dhumatti waatuus qabamuus otuma beekneeti tola fuuneen deemnu adii galuu miti hammammoo hin sobaan kan jettu yoo taate nama Misra ture ollaa mootichaatti dubbii kana sobneef dhugaa ta'e isaati gaafadhu hakka kee yookaan naggaaduti minaan bitatanii galanii asitti jira gaaffuu barii yoo hakka kuu jette jiratti nu wajjiin bitatte as galte mi akkam dubbiin kun jedhii gaafadhuuti abbasitti himuu waan nokataa miti Misra guutuu keessaa dubbiin odeeffamte biyyuundi dhaga'ee ifaadha mul'ate dhugaa dubbataarraa waa sobneetii miti kan Yuusufin fufee haalii isaa hundatti jennaan achiin abbaan itti dallananii kanas hintu tolchee malee hin sobdanii dhala laphee keessaa na todeessaa hartanii akkasin jettanuu mitillee dubbiinii obsuma gaariidha booda eegii jedhanii nama waatuudha yaaduu miti inni dubbii kana isin lafaa tolchitanii jazaan hamtuu dhuma booda inni kan Yuusufii jettee kana hin shakkini jennaan isaa jedhee kajeella rabbiini hunduma naafiduu hin danda'a inni Yuusufi Biniyaamiin Roobeelii wajjiniin kanarratti rabbiin beekaadha yaqiini gubaa koo yaaddoo koo dhabe Yuusufiin jaalalli isaanaa guggubde keessaani ogeessan danda'a isarka amriini isaan ajajamtii homti taateriini qulqullaadhanni waan hiddoo itaate kan Yuusufin fufee haalii isaa hundatti jedhe ijoollee irraa fuulaas deeffate jedhe dhibee ofii rabbitti himate ahiyaa yaaddoo koo anatti jabaatte Yuusuf arguu dhabuun guddoo ana miite saa jedhe tuuboohuu ijji isaa addaatte waa arguu dadhabdee fajajjeechi tafte inni himatu of keessa deeffate yaadduun Yuusuf dikkaa malee sadamaafte jennaan ilmaan isaa isarratti ilaalte gubaasaa laalaasaa guddiftee cinqamte walgeesse abbaadhaan yaa abbabbaa jette rahmatummaadhumaa laphee isaa baatte waahee Yuusuf kana utuu irraanfatte rabbitti kakannee yaaddoon kee baay'ate yaadannoo Yuusufin kunoo dhukkubsatte atinniiftu jismiin kan kee hundi laafte fiichi dadhabdeetta utuu of rahmatte dhiisaan jettu amma duutee of dhabdutti
kanarra obsuutu gaariidha dhugaatti kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. Jecha ijoollee dhiisee irraas deebi'ee yaa Rabbi dhibee koo hunda waan ta'e situ anaa beekaa keessi koo boba'ee. Akka namni dhibee kan koonaa dhagahee gubaa koo yaaddoo koo hunda waan ta'e Rabbi kootti maddee anis harka kaa'ee isatu naa beekaa dhibee koo waan ta'e anuu isinitti maan jiru wama ta'e nama kan biraattis kana ta'e jedhee himaan jiru jedhee itti ka'e innanni beekan koo himaaru yoo ta'e gara Rabbichaatti isin maaltu ga'e nan beeka Rabbii koo waan rakkina ta'e keessaa na baasee godha kan milkaa'e Yuusufiin sicha argee iji koo jata'e hundi keenya sichi sujuuda isaa bu'e jechuun waan hin oolle dirqama ta'e darbeera Rabbicha biraa wama bu'e manaafni hin argee yoom darbaa ta'e sichi hundi keenya yenna isaa bu'e tafsiiratu mul'ata ifatti kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. Dubbiin kun ta'uu Rabbi na barsiisee jiraa hin argitu haala isinitti ibse. Waan sin hin beekini anatti mul'ise jiraa hin beektanuu kana sin rakkise hammana qoccoluu hundi kan kee dhiisi deemaa na barbaada jedhee itti ibse obbolowwan isaa kan mootiin hambise Biniyaaminiif Roobeel kan rakkoon liqimse Misratti sanbiifnaan du'a ofitti murteesse jedhee ijoollee hundaa barbaachatti kaase Rabbitti mul'ifnaan nan argaa kutate kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. Yaa ilmaan koo deemaa dubbii yaafadhaa Yuusuf jiraachuunsaa naammoo ifaadha obbolaasaa lamman wajjinii nan fedhaa garaa hin murinaa rahmanni Rabbiidha dhibboo xiqqoo miti guddicha bal'aadha eenyunuu rahmataa Rabbirra fedhaadha. Rahmata isaatu bal'aa diriiraadha kanaaf yaa ilmaan koo isumarraan fedha garaa hin murinaa yoo attan badhaadha ta'us rahmata isaa hundi kajeelaadha yoo kaafira ta'e malee jirra jaadha jedhi rahmata isaa irraa fagaataadha booda cinqii namni lamuu hoffolaadha kanaaf rahmata isaa nu kajeelaadha cinqiin konaaf laafaa jedhee murteeffadha. Rabbi irraan fedha waan khayri itaate kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. Gantanaa kunoo Qur'aana keessatti hin argitu muumin ammoo muumintitti akkatti deebi'an jirri obbolooti. Yeroo sadaffaa gara Yuusufitti dhufanii ta'anii fuulduruma isaatti ta'anii himatan waan jira rakkiftee Biniyaaminiin akka jira deebisutti himatanii booda jedhanii yaa mootii yaa ayyuhal aziiz nu rakkanneesitti deebine sadeessaa tokko kan mucaati lammaffaa beelatu ahlii keenya miite kanaaf meeshaa xiqqoo kan gabaan jibbite. Namni biraan fuudhuu meeshaa kana taate dhokkattee moofoftee fokkiftee ajattee isuma fudhadhu adaraa yaa mooti minaannuu safarii sadaqaa siif taati meeshaa keenya kana waa itti makatte jedhee faybiin isaa akkana mul'ate garaa nu bal'adhu keessaan nu rahmate Rabbi mindaa nama waa tola hojjete. Dirribse diriirse kenna akhiraatti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. Jecha jiraa kana eegii dhagahatee Yuusuf yaa jiranaa jedhee waa gaafate hamma beektaa hundi kan kee waan hojjette Yuusufiif obboleessaa kan gara haadhaatti yennaa sin wallaalaa nafsiyyaan sin moote waan sin hojjechiiftee hin beektuu dhugaatti jennaan hundi jiraa walitti deebite
waliin jettee uumaa dinqiin nu mudate jedhaa hundi jira guddoo ajjabamte deddeebite hundi walitti haasofte isa ta'uun beektu kanaaf tasa taate hin gaafanna jecha walumaa mari'atte tari'ati Yuusufi jettee isa gaafatte an Yuusufumaa jedheetti mul'ate kun obboleessa koo kan gara haadhaati isa simmiitanii jibbaa akka kootti dubbii jabeeffate jedhee akkanatti hundi haa yaadattuuf hojii hojjetamte kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti an Yuusufi baraa isa gaafasanii waan itti hojjettan isatti hojjettanii isuma beeritti isa darbattanii kun obboleessa koo isa jettaniini yaa gurbatti Raahil jechuudhaan waamtanii rukuttanii akkaan isa cinqitanii isa bana hisdiin kan ariiguutanii amma immoo rabbichi kan qabu ihsaanii kunoo nutti arjoomee qananii nuu kenne aqiidaa kan keenya isa kaayaqiini nuu kenne nu tolche kunoon argitanii balaa keessan hundaa irratti sabrii goone abbaa keenyaan bullee jala cucummaane jaalala isaa guddaa sana sossodaanne isanni nuu jedhe of cinquu argine isa biratti hafnaan dubbiin kana taate kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti isanni nuu jedhe cinqamuuf obsine hamma har'aa turre kunoon argitanii rabbi immoo nama isaa sodaata amane obsa itti dhume milkeessaadha inni haddas mindaa jira warra isaan bulanii nama sodaa isaa badii baqatanii karaa hifdiif hiqdii irraa fagaatanii karaa toltuu taatee duukaasaa fiiganii iyyaafataa godaanaasii qabatanii godaanaasii jechuu beekiyaa insaanii karaa nabiyyoonni irraa deemanii karaa jirri irraa deeman deemtanii fagaatu dhiyaatu warra qabatanii ciiftanu teessanu irruma turtanii eegii umriin numee achitti duutanii jannata seentanii jedhe aakhiraatti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti Yuusuf kana jennaan jarri obboloonii yaa Yuusuf hisdiidhaaf hiqdiidha qasamne kunoo aakhira keessa hundinuu xiqqaanne xiqqeenya mul'ataa rabbitti kakanne ataqa qabattee nu sobaan dubbanne sadarkaa kee hundaa keenyarra rabbiini ol fuudhee si godhee muumina yaqiini nu kana fokkifne nama jaataane jennaan nuti keesse nu wade kan banne kunoo si duratti kan fokkifne taane soba sobne hundi wajjiniin qabamne biyya lamanitti kan xiqqaannu taane kan duniyaa haddumaa sitti fokkifne kan biyya akhiraa akkana salphanne nu dhiifama godhii yaa Yuusuf siin jenne rabboo si milkeesse waharii sii kenne nummoo sii gattaane hadda duniyaa irratti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti duniyaa irratti hamma yoo anaan xiqqaanne nurraa akka ka'uu adraasi kadhanne yoo ati nuun dhiifne nu hariin salphanne fokkifne ibiddaa kan gallu itaane yoo ati nuun dhiifin nunnisu rahmaanii waan garbooliin kan koo walitti godhanii dhiibbaa adda addaa jechuun wal miidhanii jireenya duniyaa irratti waa wallaalessanii aninniisu jedhee himeera rabbiini jedhan fuuldura isaa irra dhaabbatanii boohanii waywaataa akkaan kadhatanii silaa Yuusuf garaa laafaan haasisanii dhiifama guutuu isaa irra barbaadanii Yuusuf itti ifnaan hundi ashakanii hin dhaggeeffatanii jecha isaa waan taate kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti alhamdulillahi
هارون كالربيتي كيوسف فبي آلي ساوندتي